otu anafana rakkattu unduma ko baaga obsite badii kan koo kan kee godhatte otu kan koo ta'uu fargantu jaalalaaf dura koo gajjette beeka akka wallaalatitti otu anafana rakkattu unduma ko baaga obsite badii kan koo kan kee godhatte otu kan koo ta'uu fargantu garaa nyaara dhoowwatanii yoo jiraatan tola ihoonu fagoodha maraa yoo owwatte jala garaa didisinamu jala Tirkadonna behin dagaleen tantoona jalaa jigde waanan sitte mun qabu ergatuu musteena jalaa didde ayyaadan lubbuu siif dhabaa hin garre duuba ko kee garaan iccitii qabaa hin taane akka ko ayyaadan lubbuu siif dhabaa hin garre duuba ko kee garaan iccitii qabaa hin taane akka ko siiti jaaretoo dhiiga jaalala awwaansiin jedhuun qabu kanaanala wal bira dabarteeti haftee hireen walitti hadhooftee firiin dhumni ishiin tolle erga gaafa jalqaba waliin dhufne hangaaf tokko garaa koo sin dhuunfanne akka garaa kiyyaa ta'uu dhiisuun kan kee yaadanna mul'ate iccitii kee arge maal siin jedhaa kee garaani kan durii sana yoo yaadattu booressitee hirphuu haqaa daandii sobaatii kan deemtu humnaan qabeetoo sin deebisu tiyya dubbiin jibbataate naafis rabbuuma beeka boolla qottee na awwaalte Nkasi walindeme kufee tafa fuula'ee karaachin fagaatu ammuma madigde ijaarta jaalaltitee tabban baatu. Yoo jira jirtu kabajamtoonni fi jaallatamtoonni Oromoon ishiin hundi keessan nagaa fi kabajaan keenya iddoo jirtanitti sina qabu sinin jecha warri toora YouTube channel kana faaratan immoo toora YouTube channel kana subscribe godha akkasumas immoo video kana like gochuudhaan jajjabeessaa sinin jenna jechuudha. Egaa wanti nuti isiniif qabannee artistii kabajamaa fi jaallatamaa kan ta'e artistii Keeyoon Naggasee wallee musa dureen isaa Edaa jedhu qabatee dhufeera jechuudha. Egaa Keeyoon Naggasee kana malees walleewwan viidiyoo kilippii garaagaraa hojjetaa tureera jechuudha. Egaa wallee inni kanaan dura hojjetee ittiin beekamu Jamareedha jechuudha. Innis toora YouTube irratti naannoo viyuu miliyoona 13 argatee jira jechuudha. Kanaaf ammas walleen kun abdiidhaan eegameera jechuudha. Namoonni viidiyoo kana argatan like akkasumas immoo channel kana subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isin jenna jechuudha.